Hundaafuu galatooma alaaf keessaanillee halkaniif guyyaa warri miidiyaa kanarra baatanii waa hedduu barreessaa ooltanu galatooma. Garuu waan tokko tokko keessaa haga hubannoo keessaniitii fi akkaataa ilaalcha keessanii ta'uu danda'a. Tokko tokko immoo darbee keessatti afaan dhukaasee afaan meeqa dubbatee uummata dogoggorsee kondominiyeemii warri barbaadan lafa kaaree 200 300 400 warri barbaadan baay'eedha beenna. Ebelu jenne maqaa isaanii tuqus dandeenya. Guyyaa dabaru fedhanii jecha hin dabarre warri dubbatan baay'een ni jiru jechuudha ni beekna. Keessatti immoo namni tokko tokko dubbiin dhugaatti fakkaattee warri ilaalchaan dogoggortanus ni jirtu jechuudha. Keessattuu dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoo qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo dhimma araaraa irratti walii galtee pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waliin mallatteesse warri jettan jirtu jechuudha. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa bira deemee inni walii galtee mallatteesse eenyudha? Waan ceeraa. Innin diina isaatti deemee qawwee kaleessa uummanni Oromoo naan bilisoomsi Oromiyaa wala boomsi birma doomsi jedhee qawwee uummanni Oromoo kaleessa nutti kenne. Innin kalee qawwee san geesse hoo jedhee diina isaatti kenne gantuudha. Gantuun mirga qabdi. Innin diina isaatti harka kennate mirga qaba. Akka kaleessa afaan barbaade dubbachuu danda'a. Halkan kan ammoo ibseetti hidhanee waan fedhan torchi godhaa bulanii afaan barbaadan dubbisanii ganama ammoo fidanii kana jedhe kana dubbadhe jechuu ni danda'anii bar gantuudha. Gantuu waraana bilisummaa Oromoo bakka hin bu'a. Inni nuu ganee jira nama tokko. Nami tokko dhimmi araara waa'ee araara maalii dubbatare? Eenyutu isa araarfata? Eenyutu isa waliin mallatteessa? Dhimma araara irratti. Inni nu diinatti harka kennatee jira. Qaama silaa kalee lolee lolchisuutti harka kennatee jira. Diina fi kaleessaatti harka kennate eenyu waliin araaramuuf deemare? Walii galtee maalii mallatteessa? Waraana qaba. Gantuu waraana hin qabu. Yoo guddate nama tokko lama kaayiroosa waliin gadu sani harka qabaachuu danda'a. Tokko lamaan sani immoo inni nuu fudhatee waliin galee jira fakkeenyaaf. Eenyudha ree walii galtee maalii mallatteessa? Waraana bilisummaa Oromoo guutuu bakka bu'e jechuudha. Fokkoo warri hin beekne ebelu akkana ta'e fakkeenyaaf obbo Sanyiini dhiifama kaleessa jaalsanyi gaafa jennuun kaayoo uummata Oromoo hirbuutti galee harkaa qabu waan ta'eef har'a immoo eega kaayoo sanii gatee gara dantaa dhuunfasaatti deebi'ee diina isaatti eega harka kennate maqaan jaallummaa kaba jaallummaa walii waan hin qabnee fi obbo Sanyii jedheen sirriidha sanuma obbo Sanyii diina isaatti harka eega kennate halkan kana diinni afaan barbaadeen waan fedhe godhee akkana dubbadhu kana jedheeni boru ganama ammoo miidiyaa irra baase kan kana jechuu danda'a. Beenna amala diinaa amala warra impaayera tortoraa kan tiksanii beenna jechuudha. Har'a ammoo garagalan uummata qulqulluu dogoggorsaa qondaalli olaanaan ABO dhufee mallatteesse walii galtee sanyiin nama tokko waraanni ka sanyiiti miti ka dhaabaati. Sanyiin ganee fi waraanni bilisummaa Oromoo waan ganu seetan. Beenna haga sammuu keessaniiti warra sammuu furri isinii mee waan tokko laala warri keessattuu bilisiginnaa ofiin jettan kun bineensa tokko jira bineensa xiqqaa loo nyaatu tokko silmiin tuni horii qabattee isiin goggodduu isiin qal'oon isiin xiqqoon takka horii qabattee torbee tokko turtii torbee tokko eegaa dhiiga loonii xuuxxee torbee tokkoon booda hin guddatti hin furdatti garaa baasti. Bunuutee jedhamti guddattee bunuutee taati bunuutee garuu gaafa ati horii sanirraa buqqistee laaltu garaan guddaadha mataan hin jiru jechuudha wanni si horii san hin ciniintee deemtu waan xiqqoo tokko isin OPDO fi bilisiginnaa warri taatan kun dhuguma isin bunuuteedha silmiidha bunuuteedha akkamitti nama kaleessa ofii jiraatee maal ta'uu hin dandeenye kophee maalii waan takka jijjiiratuu hin beekne hin dandeenyetti guyyuma tokko lama si waliin afaan dhukaasee guyyaa tokko lama shiroo si waliin nyaatee torbaan tokko lamaan booda garaa baasee garaan as gahu garuu waa'ee saba kanaa bilisummaa sabaa jechuun maal birmadummaa jechuun walabummaa jechuun maal birmadummaa adaati gaafattee si deebisee hin danda'u maaf bunuuteedha garaa guddina malee sammuu hin qabu jechuudha akka bunuutee san isiniin rakkanne warra bunuutee kan dhingedda salaale irratti uummanni Oromoo maal ta'u jira hagarraa maal ta'u jira. Gadi buusanii ilma namaa billaan kututti hin jiran ilma haati dhaltu ilma abbaan uumu garaan isin tolee jira
kasin barbaadan kanarra yoo buddeen akkasiin nyaatin hin furdatan. Kanaan dura warri Amaaraa kun harkaa farma muraa aanolee hagarraa siidaan ka jiru Oromiyaa guutuu keessa calii calanqoo aanaa godina Gujii lixaa aanaa surroo barguddaa irratti nama 369 walti rarranii ibiddaan gubanii tuulaa surroo ka jedhamu calii calanqoo harkaa farma muraa aanolee eessa lixa Oromiyaa kaabaaf kibba baha dhiha bakki kalee Amaarti namatti hin daraniin hin jirti hin beektanu. Abiyyiin isin har'a ilma abbaa gadaa jedhee namni tokko halkanii guyyaa kondominiyeemii ittiin badhaafamii isaa fedhee maqaa isaa faarsaa deemu. Kanaan dura faannoo maalatii Amaaraa kuraatinoo faannoo jechuun bari kallacha Amaaraati maanii Amaaraati kan ittiin sirbaa tureen Abiyyiin. Inniin har'a Abiyyitti harka kennate inniin isa faannoon ilmaan Amaaraati kallacha Amaaraati. Warra Amaaraaf qabsaa'u maali jedhaa warra turetti inniin harka kennate mirga akkamii qaba eenyu bakka bu'ee mallatteessa jaal marroo faseetane jaal gammee faseetane warra dhengeddaa mirga saba isaanii dhimma saba isaaniitiif jedhame kalees akkuma hirbuutti galle hanga wareegamaatti jennee hirbuu sabaaf galle teetee ta'uudhaaf dulle waan jiru immoo numa hordofa bilbilumaan nu hordofa bakki nuti deemu sanillee madaala laala.